bagattiin isin ga'e baga walumaan nuun ga'e. Kabajamoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa jaallan hoogganoota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo hundi keessanuu baga jiraattan. Ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa, itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Gammachuu Abbooyyee, hoogganoota waraana bilisummaa Oromootii fi gooticha waraana bilisummaa Oromoo kanneen guutuu Oromiyaa keessaa qabsoo finiinsaa jirtan. Qeerroo bilisummaa Oromoo walumaa gala sabboontota ilmaan Oromoo hundaaf baga yaadannoo guyyaa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo kan bara 50ffaatiin isin ga'een isinii ja'a. Jaallan ni dadhabatan malee osoo danda'an warri diina keenyaatii fi farreenis adda bilisummaa Oromootii fi waboo dhabamsiisuudhaaf dhagaan isaan hin buqqaasin hin jiru, shirri isaan hin xaxan hin jiru. Garuu addi bilisummaa Oromoodha hooggana quuqama sabaa qabaniin waan bu'uureeffameef jecha jalqabama isaatu akka hin diigamnetti waan jaarameef laaftu diiguun hin danda'amne. Warri har'a lubbuudhaan jirtan baga jiraattan amaanaa abbootii teessanii fi faajjii jaallanii Rabbi isin irratti haa jabeessu. Jaallan bara baraan dhawaataan qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf wareegaman seenaan qabsoo bilisummaa Oromoo bara baraan isaan haa yaadatu. Qabsoon itti haafuuf jabaadhaan isiniin ja'a. Dhiiga jaayinoota meeqaatu irra dhangalaafame, hayyuu meeqaa fi meeqaatiitu irra wareegame, ifin dadhabsiisinaa humna teessanii olii abadan hin diigamu, abaa'oon dhiigaa lafee gootaatiin ijaarame. Dhiiga jaayinoota meeqaatu irra dhangalaafame, hayyuu meeqaa fi meeqaatiitu irra wareegame, ifin dadhabsiisinaa humna teessanii olii abadan hin diigamu, abaa'oon dhiigaa lafee gootaatiin ijaarame. Warra isin cala warri diina keenya jaallan barri 50ffaan hundeeffama adda bilisummaa Oromoo yaadannoon isaa Juulaay 2023tti waan ta'eef guyyaa sanitti walitti dachaanaa jabaadhaa qabsoon itti haafuuf injifannoo uummata Oromoof